Biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa bajeta mootummaa hirmaannaa uummataa fi sagantaalee deeggarsa garaagaraa qindeessuun bishaan dhugaatii qulqulluu waliin ga'uuf hojjechaa jira. Hanqinni bishaan dhugaatii qulqulluu naannawaa gammoojjiitti waan hammaatuuf aanaalee gammoojjii Oromiyaatiif caalaatti xiyyeeffannoo kennameera. Biiroon bishaanii hojii bishaaniitii fi qulqullina naannoo irratti hojjeta. Hojii bishaanii kan hojjetu waa lamaan, tokko bajeta kaapitaalaati. Lammaffaan immoo sagantaalee deeggarsa adda addaa ta'u akka kennaatitti jechuudha. Akkasumas immoo liqiidhaan sagantaalee adda addaatiin hojjenna. NGO adda addaatitu jira, kana walitti fuunee hojjenna jechuudha. Sagantaaleen kun akka biirootitti kan hojjetamu sagantaa 9 fi isaa ol ta'u. UNICEFin jira, mootummaa Fiinlaandiin Kowaashan jedhamu uummata wajjin hojjetamu jira, hirmaannaa uummataatti daballee. Ani mootummaa Xaaliyaaniitiin hojjetamu jira, kan baankii idil addunyaatirraa liqiidhaanis kennaadhaanis dhufu jira, kan baankii Afrikaatirraa dhufu jira, European Union irraa dhufu jira. Kuni walitti piroojektota hedduu of keessaa qaba, baayoogaazii illee ni dabalata jechuudha. Akka bishaaniitti bishaan nu hojjennu bishaan iskooppii guguddaa qabanii fi xixiqqaa hanga paampii harkaatii fi burqaa misoomsuutti hojjenna jechuudha. Piroojektota xixiqqaa paampii harkaa akkasumas immoo ruuraal paayip siistemii magaalota giddugalaa, magaalota xixiqqaa akkasitti hojjenna jechuudha. Kana keessaa walumaa galatti akka hambaranaa akka baranaatitti piroojektota 1,100 ol karoorfannee 450 ol amma raawwannee jirra jechuudha. Isarratti immoo bakka gammoojjinii fi gogiinsi jirutti immoo akka addaatti qabannee aanaalee 25 fi godinaalee 8 keessatti immoo haala addaatiin sagantaadhaan hojjetamaa jiran jechuudha. Bishaan dhugaatii waliin ga'uuf wantoota rakkisaa turan keessaa tokko anniisaa elektiriikiiti. Biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa rakkoo kana furuuf teekinooloojii anniisaa aduutti fayyadamee hojjechaa jira. Aanaalee gammoojjii Oromiyaa piroojeektiin bishaan dhugaatii hojjetameef keessaa tokko godina Baalee Bahaa keessa kan jiru aanaa Daawwee Qaachanii. Aanaa kanatti jiraattonni ganda Odaa Didibbisaa teekinooloojii anniisaa aduutiin tajaajila bishaan dhugaatii argachaa jiru. Weebi waraabbachaa turree kaarree qabne achitti lafa dha'ee baanee galaanii baanee gabrummaa san jalaa baanee rabbiin keenya galanni isatti haa jiraatu. Mootummaan jalaa nu baasee hubatee nanullee tattaafannee asii waraabbannee mana keenya jabanaa biddara kaannee akkasitti uummata keenya wajjin hawaasa keenya guutuu wajjin irratti qananiinee ilmi keenya waan bareeda basaaqee jalaa bishaan qulqullina dhugee ulaa dura galfannee kana malee ulaa dura dhugaa jiru. Bishaan bareeda dhugaa jira akka gaarii kaanumarra keenya achuma deebinee waraabbannee dhugna bakka. Waan takkaallee takkaarraa kan akka gaarii irra jiran. Dubartoonni keenya ka dadhabbii kan qaban ka garatti ilma baatanillee hamaatii 10 guddisanillee bishaanuma san qileessanii ol baasanii fayyadamaa turan jechuudha. Bishaan garraa kanaa itti gadi miicame jechuudha yeroo sanitti. Bishaan gubbarraa itti gadi miicame asiin xurii uummata sanii dhugaa ture jechuudha yeroo saniif. Yookaan ammoo horiin dhuganii kottee horii jalaan fincaan horii jalaan waraabataa ture jechuudha yeroo saniif. Amma ammoo bakka teekinooloojiin babal'atetti asuma kun bishaan qulqulluu asii waraabachaa jira jechuudha galata rabbi manuma keenya keessa. Tarii kun ammoo manatti gaggalfatee gareedhaan namni oddoo keessa battansiisee dhuunfaadhaan manaa qaba jechuudha namni. Boonoo 12 akkam qabna ganda kana keessatti ka horii siin hin jira kun ka namni dhuguu hin jira. Boonomaa dhiisee namni sadarkaa gara manatti galfachuutiin ga'ee manatti galfatee dhugaa jira jechuudha namni. Rakkoo gaafasiisan hundaayyuu namni jalaa bahee akka fedhatti argate ka dur maatii guddisuu yaadanutti ta'e sun arra akka fedhetti kunoo ofirraa akka fedhetti dalagatee bishaan kana waa baay'ee bishaan sun kun ammoo bishaan ganda 3 fayyade jechuudha. Bishaan kun dooddootiin ganda tokko diddiimtuu safaraa kana soofmar ganda 3 bishaan kun ganda 3 tajaajilaa jira jechuudha bishaan kun. Kanaan dura bishaan hin qabnu bakka ganda kanatti jechuudha. Bakki nu bishaan irraa dhuynu laga weeb jedhanii gamana jira lagni sun. Wayita gubbaa isaa geettillee keessa isaa gadi hallayyaadha. Achitti namaa fi qabeenyi illee achitti miidhamaa ture. Sababa bishaan kun nu ba'anii fi wanni sun kulli nurraa hafe.
Kanaaf akkuma gaariitti bishaan kana dhugna jechuudha. Boonoo qabnu afran qofa bichaa osoo hin ta'in boonoo afur qabna boonoo afran qofa osoo hin ta'in akkuma gandatti ganda keessa illee didiriiree dhuunfaadhaan galfatee jira. Saniif namni manuma isaa jalaa dhuga jechuudha. Rakkoon gaafasii miidhaan gaafa san qabeenya irra ga'ee lubbuu namarra ga'e sun mari nurraa hafee amma bifa gaariidhaan manuma keenya jalatti bishaan dhugaa jirra. Ka biraa ammoo faayidaan bishaan kun nu buuse san qofa osoo hin ta'in namni dhuunfaadhaan bishaan san mana fi jalatti diriirfate mana duubatti waan akka goommanaa, timaatim san bira ta'ee biqiltuu adda addaa tifi oolfachaa jira. Waan gaariidha amma faayidaa guddaa irraa argachaa jirra jechuudha ammatti. Teknooloojiin anniisaa aduu kun baasii hawaasni naannawaa kanaa boba'aa jenereetaraaf baasaa ture irraa hambiseera. Tajaajilli bishaanii sababa boba'aatiin addaan ciccitaa tures amma hafeera. Bishaan asiin dura bara dheeraa gandi keenya kun miidhamaa ture. Abbootiin teenya iyyachaa turte. Mootummaa kana keessatti deebiin argame. Hawaasni keenya gaafate, aanaan godinaan gaafate, haga Oromiyaatti deemanii gaafatan. Deebiin gaariin argame. Uummanni keenya weeb jedhama achirraa waraabamee gurmutti baatee namni asitti gaala waraabee rakkoo ammaa taadhaa asitti galaa ture. Eega ammooti nuti mootummaan deebii kana nu deebise akkuma isin argitan soolaarii kanarratti nu bishaan asii bahee soolaariin irra nu dhaabbate tokkoffaa jeneetira miti kasaaraa nurraa hambise. Boonoon jiru boonoo 7 akkana gala. Bishaan ammatti galata rabbiin balleessu nu bareedaadha. Soofuma laga holqa jira hatta haga achitti biqiltuu dhaabaa jiran saniin kunuunsaa jira. Bishaan asirraa argamu. Soofumar magaalaa isatu kunuunsa obaasaa jira, borojeetti isatu obaasaa jira. Bishaan haala gaariirra jirra, bareedarra jirra. Dhugaa yoo ka dubbannu taate jiruun keessa turreef jiruun amma keessa jiru akka du'aa fi jiraati. As dura nu akka nama hin jirreeti guyyaa bishaan hin qabne nama keenna fi isaanii keennalleen akka nama hin jirre namni amma isin gartan kun hedduun nama malkaa sanitti dhalatee hobbaatii isaa achitti uwwaalanii haadhallee adda galaniini ilmallee adda galaniini miidhama hammaataa ilmoo namaarratti hin dalagamne. Waan ilmoon namaa ba'aan dandeenye keessa turre ba'aa san keessa alhamdulillahi rabbiin keenya nu baasee eega rabbiiti. Mootummaan kun nu bira taree bishaan nu bira taree gandoota naannoo keenyaa akka Soofumar gandoota hedduu obaasaa jiru. Bishaan kan rabbi nu baasee jiru gaarii keessa jirra. Yeroo duraa boonuudhaanii amma immoo dhuunfan namni martuu qotaarii galfannee dhuunfan mana keenyatti galfannee halkanii guyyaallee bishaan deemu kana marraa hin cinne bishaan ammoo yoo laal bishaan warshaa wal galu bishaan salaam yoo fiddee isa bira keette isa biraa fudhatte. Bishaan bareedaa akkasii rabbi nu baasee halkanii guyyaallee qotaariin galfannee mana keenyarraa dubartiin teennaa hojiirraa wanni isiin shaagalamtu hin jirtu wanni takka wanni gufuu misoomatti nutti tahaan jirtu barataa keenya ijoollee keenya wanni barumsarraa nu dhooggaa kan nu shaagalaan jirtu ilmaan keenya bareedee qulqullina fi eeggatee jiruun teenya bareeddee waa hundaanuu jijjiirama guddaa keessa jirra. Jiraattonni ganda Odaa Didibbisaa Projektii bishaan dhugaatii kana kunuunfatanii yeroo dheeraaf itti fayyadamuuf waldaa bishaan dhugaatii hundeeffataniiru. Bishaan kana dhugaatii qofaaf osoo hin taane biqiltuu birootiif illee itti fayyadamaa jiru. Tajaajila kana hunda baasii tokko malee argachaa jiru. Carraan ammoo nu bishaan kanaan hawwatiin teellee asirra jiraattee abbootiin teellee asirra jiraattee arguu hin dandeenye. Nu ammoo rabbi bilisummaa sanitti nu baasee hawaasni keenya illee fayyadamaa jira. Soolaariin akka fayyadamu kasaaraa tokko malee aduu baatee dhiitu bichaan akka fayyadamnu jechuudha. Kasaaraa tokko malee waan gabaabduu namni ammoo nu fayyadamee boonuun ammallee akkasuma ammoo nu hawaasni keenya fayyadamaa jiru. Ani ammoo akka mataa dhuunfaa kiyyatti koree bishaanii qabaa iyyata iyyannee iyyata sanirra dhaabbannee koreen bishaanii ammoo nu galchite. Iyyata awwal jalqaba nuti dhiyeeffata iyyata dhuunfaatti iyyata dhiyeeffannee iyyata sanirra dhaabbatee sarara nu diriirsite sarara sanirra dhaabbatee har'a ammoo nu mana keenyatti nu galee jechuudha. Rakkoo durii san keessaa baane alhamdulillahi har'a ammoo nu mana keenyaa dhugaa jirra. Sa'oon teenya rakkattu nus irra kannu kaleessa miidhamaa ture san miidhama san keessaa baane galata rabbi alhamdulillah as geenne mana keenyaa dhugaa jirra. Yoo feene burcuqqoon dhugnaa yoo feene akkanatti ammoo qolkatti waraabbanne fayyadamaa jirra. Namni duraan harreen deemee dubartiin karaa weebkanatti dawuudhaan ka dhukkubdee achi sireedhaan baannee isittiin galla. Amma ammoo boollaa bahanii beetirraa ba'an soolaariitti itti galee jenereetaraa miti kuusa sin qaba. Boonoo 4 ganda kana keessa galee tuma aanee ammallee ka dhuunfallee ni galee jecha manatti galee itti fayyadamee namoonni tokko jechaadha. Itti fayyadamee haala gaariirra jira. Amman kana bishaan qulqulluu tuttuqaatii gara gararraa bilisa kan ta'e boolla gadi fagoorraa argannee
dhugaatii bira dabarree amma immoo kun kanaan amma arguu jirtan kanaan oomishuu jirra. Mana duubatti kan akka paappayyaa, shankoora, timira ammas biqiltuu garaagaraa naannoo biqiltuu 8,000 asitti oomishnee raamsaa turre. Ammallee sanuma kan ijaaranii dartan kana bifuma kanaan itti jijjiirre jechaadha. Gandi kun haala qabatamaa aanaa kanaatiin ganda horsiisee bulaati. Aanaa horsiisee bulaati. Haalli qilleensa isaa gammoojjummaa qaba. Wanni soolaarri kun filatameef kan bishaaniif qilleensi isaa ho'aadha waan ta'eef, aduudha waan ta'eef, waqtiiwwan muraasa kan rooba argatanii. Kanaaf elektiroomakaanikaala irraa gara soolaar siistamiidhaan wanni hojjetameef hawaasni keenya hawaasa horsiisee bulaati. Baay'inni uummata naannoo kana jiru uummata bal'aadha. Naannoo abbaa warraa 634ti. Kanaaf uummanni kun bobahaadhaan tajaajilamuudhaaf baay'ee ulfaata. Kanaaf waqtii wal fakkaata yeroo hundumaayyuu aduu waan ta'eef soolaariin kun filatamee qotiinsi boolla gadi fagoo ganda kanarratti gaggeeffamee tajaajila jalqabe. Yeroo tajaajila jalqabutti booroolii kanarraa gandoonni azala jiran zoonii 2 qaba. Gandi horsiisee bulaa Odaa Dibbisaa kun Doddotii fi zoonii Diddiimtuu jedhama. Pilaas asirraa immoo magaalaan Soomar laayinii kanarraa fayyadaman. Baasii tokkorraayyuu kan bilisa ta'an aduudhaan fayyadaman soolaarii kana. Waldaan hundaa'ee ganda kanarratti waldaa bishaan dhugaatii ganda Odaa Dibbisaa jedhamee waamamaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti naannoo maatii 14,000 tilmaamuun booroolii kanarraa fayyadama jechuudha. Pirojektiin bishaan dhugaatii kun hojjetamee hanga tajaajila eegalutti hirmaannaan jiraattota naannoo kanaa guddaadha. Bu'aa ifaajee isaanittis baay'ee gammadaniiru. Bishaan kun qoratame. Wayitii qoratamu naannoo kanatti argame. Wayitii argame oruun sun amma isin gartan tun oruu nama dhuunfaati. Hawaasni gandichaa dhufee bishaan kun akka carraati bakka kanatti argame. Ati nuuf gadhiisuu qabdaa jedhanii isaafis waa kennanii. Lammata ammoo inni illeen ummatumaaf jecha lafti illeen ta'u ummataati ummata kanallee waliin jiraata. Faayidaa ummataatiif haa ooltu sababa jedhuun inni illeen hin kenne jechuudha. Lammata ammas deebi'ee isaafis wanni godhamu hin jira. Soolaariin kun kaasin gartan kun amma haxirii qaba. Haxirii kana keessatti loon seenanii miidhuu hin danda'an. Namni seenee akka biraa quluu hin danda'u. Kanaaf amma abbaa oorruu kanaatu eega. Isaafis wanni boonoo irraa guuramu sun walitti kuufamee bakka takka taa'ee lammata ammallee deebi'ee isaafis mindaa ta'ee halkanii guyyaa eegee akka soolaarii kanarra miidhan hin geenne sirriitti qixa sirriitiin eegaa jira jechuudha. Amma sararri kun asirraa kiiloomeetira takkaaf wayyaa haga amma gootaraa wayiitu achi ganda keessa jira. Humna ummataatiin qotame wanni kun. Uummanni kun dur rakkachaa turee mire kan argannaan ammoo eega wanni kun argame wanni kun waan nu qonnu caalaa bu'aa nu argannuutti irra caalaa jedhee asirraa kiiloomeetira tokkoof walakkaan gaaka uummanni kun qotee tuubboo kana keessa galchee bishaan kana diriirsa jechuudha. Humna ummataati. Hawaasni keenya hirmaatee rabbillee kadhatee ifillee ammoo hirmaatee mootummaalleen qarqaaree gaafii mootummaan deebisee qixa sirrii ta'een jala dhaabbatee fudhatee karaa kana akkaataa inni itti humna fiitiin qotee sarara gandatti galche hawaasni keenya bira dhaabbatee tokkummaan jechuudha. Abbaan oorruu kanaa tola ooltummaa kenne eega tola ooltummaa kenne hawaasni keenya maal gochuu qabna dhette boonoo irraa waan argate walitti qabee isaalleef kenne inni ammoo akka itti arga kanaa miti ka achi aanulleen tola kenne sooraalii bakka dhaabatu san tola kenne hawaasumatu abbaan oorruu kanaa haa eegu jenne isuma bakka buufanne nama biraa alaafi durra innummaan eege waan silaa boonoo irraa argannu san isaa waan xiqqoo kafallee bakka buufannee nu eegne fedhiidhaan irra guddaa fedhiidhaan nu eege waan ta'eef hagasuma kaffallee fi hagasuma qabatee nu eege waan ta'eef akkanatti tajaajilamaa jirra. Eelee baay'een galeelee gara dhibbaatti dhiyaatu. Eeleen suni huyna eelee saniitiin galee ganda guddaa magaalaa Soomar asirraa obaasaa jira. Ganda keennallee naannoo ganda sadii asirraa uranee ganda kanarraa jira obaasaa jira. Ganda kana waliin kallattiidhaan naannoo 4 obaasaa jira. Sanirra taree ammoo warroota chaayinaa karaa kana nu obaasaa jiru. Akka ajaa'ibaatti bishaan kun gargaaree jaalatanii misooma kanaaf daandii kana akka bifa ajaa'ibaatiin dalagaa jira. Nama ija qabu maraafuu waa mul'ata. Namni martuu argee galatatti rabbii galchinee eega rabbiitii mootummaa keenya galatoonfannee achii as nama fakkaannee namni isin gartan kun baadiyyaa keessatti dhalatee amma yoo gartan nama magaalaa. Wanni akkanatti isa jijjiire bishaan kana duraan qotee bulaadhaa misooma baay'ee qabnaa bishaan hin qabu. Keessattuu yeroo asmaraa kana yeroo oomisha alaasaa walitti qabnu kana keessatti miidhama hammaata dubartiin keenya bishaan dhiheessuudhaaf oomisha walitti qabu waan hin danda'amu namni maasarra jiru achitti miidhama bishaan argatuu hin danda'u
amma immoo yeroo kana keessatti haala bareedaan wanni martuu tarsiimoo fi qabatee tartiiban deemaa jira. Dhibbarraa dhibbatti gammachuu guddaa qabna. Uummanni akka bishaan dhugaatii qulqulluu dhugu deeggarsi dhaabbilee miti mootummaa laayyoo miti. Gandoota odaa didibbisaatiin ala gandoota biroo bishaan dhugaatii galchuuf hojjetamaa jira. Jiiwwan bishaanii keessatti kafareejii bishaanii kenna kan sadarkaa kanaan gaan dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa aanaa kenna keessatti hojjetaa jiran keessaa jalqaba irratti kan angalateeffachuu barbaadu dhaabbata IRC jedhamu International Risk Committee jedhama. Hojii namummaa garaagaraa aanaa kenna keessatti hojjetaa jiran cinaatti hojii bishaanii bal'aa hojjechaa jiran naannoo aanaa kenna kana keessattuu naannoo magaalaa Soomar kana keessa kiiloomeetira takka tuqaa 3 ganda Kubii Waldaa ganda Horsee Bulaa Kubii Waldaa jedhamu irratti naannoo kiiloomeetira 6 laan expansionii xumuranii water pointii manneen barnootaatii fi akkasumallee boonuun hawaasaa kan hojjetamaa jiranii fi dabalataan immoo ganda Horsee Bulaa Aadee Araagaa jedhamu teessuma magaalaa aanaa irraa kiiloomeetira 18 irratti argamti. Hanga hojii siivilii hanga xumura pirojektichaatiif baajanni isa barbaachisu naannoo baajata qarshii miliyoona 59 biiroo bishaaniitii fi dhaabbata kana gidduutti mallattaa'ee yeroo torbee kana keessa qotiinsi boolla gadi fagoo kan akka geggeeffamu nus abdii qaba. Hawaasnis isa kana abdiidhaan eegaa kan jirudha. Teessoo biyyoo hara biiqqoo achuma jalatti ammallee gandi boolli kun yookaan qotamee milkaa'u taate gandi didibbisaa Gaalee jedhamtu achirraa ganda kanarraa kiiloomeetira 6 irratti argamti. Dhaabbata kanaan laan expansion isaa kan hojjetamuudhaaf karoorri qabame ta'uu isaati. Piroojektota bishaan dhugaatii qulqulluu iddoo hundatti hojjetamaa jiran hawaasni qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa qindoominaan yoo tumsan yeroo gabaabaatti rakkoo hawaasni bishaan dhugaatii qulqulluu irratti qabu furuun ni danda'ama.